jireenyicha mul'ifame jiraachuudhaafi waan lama qofa beekuun nurra jira. Jireenya mul'ifame isa golgaan irraa tarse isa awwaalli irraa baname jiraachuudhaaf wanti biyya lafaa kana keessatti gadi nama qabu waan gurguddaa sadiidha. Tokko maggaarrajaa rakkinaati si dhossa, akka tifiratti mul'anne si godha, akka maatitti mul'anne si godha, nama dhoksa, nama golgaa. Inni lammaffaani biyya lafaa kana keessatti wanti si golgu awwaala sirra teessi gadi ba'uun dandeessu achi keessa. Inni sadaffaan rakkina takka dhagaatti sirrata. Gaafa gooftaan Yesuus Kiristoos fannoo irratti hafuura saalaati waan gurguddaan kun sadan nurraa ka'an. Yaa abbaa hafuura goosittan kenna dhedhe gaafanni hafuuruma isaa kennu golgaan mana qulqullummaa dur luboota bichaatu hoggaatti al tokko ol seena. Hunda isheerraa maggaarrajaa ishee tarsaase olalitu namni dur ollitu hin jiru mana qulqullummaa. Namoonni ol hin seenan keessumaa Israa'elaawwii miti taanaan ati zariin kee immoo olii hin seentu. Israa'elaawwii ta'uu qabdaa. Maaliif maggaarrajaa jira ofirra deebita. Go back siin jedhu. Amma gaa hundi noola seenuu dheeti yeroon hafuura saalaatu maggaarrajichi iddoo lamatti maal ta'e hundi nu seenuu qaba. Eebba keessa jireenya keessa seenuu qaba dheeti yeroon hafuura saalaatu tokko maggaarrajaan hin tarsee. Lammaffaa lafti sochootee dhagaan daakuu ta'e maaltu gadi si qabaa jira? Jireenyi dhagaa sitti ta'e irra arra lafa socho'a maqaa Yesuus hin daakuu sirraa ta'a. Erga Yohaannis isa duraa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaasee akkas jedha. Waa'ee isa jalqabaa jalqabee ture sagalee jireenyaa sanaa isiniif hin caafna. Nu isa dhageenyeerra, ija keenyaan argineerra, ilaallee harka keenyaan isa qaqqabanneerra. Jireenyichi mul'ifameera. Jireenyichi haaleluu mul'ifameera dhabe. Mul'ateera dhaash. Dhokatee hin jiru edha. Ba'eera edha. Argameera edha. Asii ba'ee nama argamutu jira. Asii ba'ee nama mul'atutu jira. Jedhame jireenyichi mul'ifameera edha. Tokko. Jedhama iyyuu inni dhokatee ture maqaa Yesuusiin mul'ateera. Wanti maggaarrajaadhaan dhokatee ture ba'ee mul'ateera. Wanti awwaala keessatti dhokatee ture ba'ee mul'ateera. Jireenyichi maal ta'eera? Mul'ifameera jedhame. Akterii jira mul'ateera yeroo jedhamu akteriin beekamaa miti. The doer of action. Actionii sana kan hojjete hin beekamu. Mul'ifameera gaafa jedhu namni mul'ise jira jechuudha. Innis eenyudha? Yesuus. Mul'ateera naatte ofii isaatiin waan socho'ee dhufe fakkaata. Ofii masaan munyuuqee waan ba'e fakkaata. Mul'ifameera jennaan garuu kan maggaarrajaa tarsaase tokko jira jechuudha. Awwaala kan bane tokko jira jechuudha. Innis eenyudha? Narraa banameeradha. Tokko namni tokko asii akka baatuun gaara galataa irratti mul'atta. Gaara eebbaa irratti ol baatee mul'atta. Kanaafidha maal jedhee jireenyichi mul'ifameera jedhe. Mul'ifameera gaafa jedhu namni mul'ise tokko immoo jira. Ofiin dhufe miti jireenyichi kan mul'ise tokko jira. Doer of action. Gocha sana kan raawwate jira. Akka jireenyi mul'atuuf jireenyi ilmaan namootaa kun akka mul'atuuf kan dhufe gatii kaffale tokko jira. Kanaafi jireenyichi mul'ifameera. Hin mul'ate miti mul'ifameera. Tagaltoal ol kaafadhaa harka keessan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin namoonni baay'een waan sin dhokse keessaa hin baatu. Jireenya dhokataa sana hin jiraattanii jedhame kana boodaayidha. Jireenya suuqa keessaa isa gola rakkinaa keessaa isa mul'anne sana hin jiraadhu edha. Amantee dubbadde jireenya mul'atee jiraachuu jalqabde. Addabaabaayii irratti balballi sii banama. Utuu diinni ilaalu balballi galataa kee banama. Balballi ulfinaa kee hin banama. Iyyi kana booda hin dhokadhu edhi dubbannume. Kana booda hin dhokadhu. Dabalaa dubbadhaame kana booda hin dhokadhu. Eewni mul'achuu barbaadu. Lafa dhokattee jirtu lallaba kana booda ba'i mul'atu. Waan si dhokse keessaa ganama kana ba'i mul'atu. Waan gassi qalbe keessaa ba'i mul'atu. Ciqilee diinaa jalaa ba'i mul'atu. Maqaa gooftaa Yesuusiin baateeta. Waa'ee jireenya mul'ifamee kana Yohaannis maal jedha? Waa'ee isa jalqabaa jalqabee ture sagalee jireenyaa isiniif hin caafne erga jedhee booda nuyi isa dhageenye irraa jedhe. Isa maal gooneera? Dhageenye irraa jedhe gurrarraa jalqabe. Dhageenye irraa erga dhageenyoo ija keenyaan immoo argine irraa jedhe. Namni waan dhagee arguu qaba. Ija keenyaan immoo argine irraa jedhe.
waan argee moo qabachuu qaba minire harka keenyaan immoo qaqqabanneerraa ilaalaa isteeppiin ittiin deemu dhageenyeerraa isa dhageenyoo argineerraa isa argineo harkaan qabanneerraa fidi waa sii kenna hixaa jireenya harkaan qabadhu bai furtuu biyya fagoo harkaan qabadhu bai harkaan qabanneen galaa hidhame waa karoorsitee dhufteetta isa titti hixachaa jirtu harka kee keessa buuseera isa titti dhaggaamaa jirtu harka kee keessa buuseera wanta ati karoorsitee dhufte maqaa Yesuusiin harka kee keessa buuseera iyyi harkaan qabadheera dhime ila dhagee ture in argem waan baay'ee nama dhibu Iyyoobi waa'ee Waaqayyoo kanaan dura gurrumaan dhagee ture gurrumaan dhagee malee ijaan hin argine namatu itti hime informationii maan dhagee informationii maaniti Waaqayyo akka jiru beekee abboomamaa ta'ee Waaqayyoo bitamee nama gaarii nama guddaa baabiiftuu keessa nama cimaa nama qajeelaa ta'ee jiraate garuu waa'ee Waaqayyoo hin dhagee malee ijaan hin argine amma guyyaa tokko rakkinni itti dhufe rakkinni gaafatti dhufu watawwate hin dubbate firoonni isaa sadii dhaqanii jajjabeessuu dhaqanii madeessan dhuma jala Waaqayyo mee gadi taa'ii sittan dubbadhaa jedheen dhufee boqonnaa 36 kaase sittan dubbadhaa gadi taa'e Eliihuun dubbachuutti ka'e Eliihuun booda Waaqayyootu dubbate maal jedhe gaa Iyyoobi erga Waaqayyo itti dubbate booda waan tokko dhufeef Iyyoob boqonnaa 42 lakkoofsa shanirraa kaasanii nadatanii dubbisan akka jedhe ani waa'ee kee dur gurraan dhaga'eeraa jedhe ila in argine jechuudha gurbaan kun ani dur waa'ee kee gurraan dhaga'eeraa amma garuu anatti mul'atteettaa jedhe ila dur gurra bichaan dhaga'e Waaqayyo akka jiru uumaan waan hundumaa akka jiru Waaqni guddaan Elshaadaay inni ta'e akka jiru gurraan dhaga'e mati amane amantiin naga'urraa dhufa mitire amantiin naga'urraa dhufa hin naga'e hin amane amma dhuma irratti garuu ijumaan arge Waaqayyoon face to face warri kakuu dhageessanii amma ammaatti harka keessan galfatiin jirtan sinitti raajame sinitti dubbatame raajiin sinitti himame hin ceeta jedhame hin sooromta jedhame hin nama guddaa taata jedhame amma yoona rakkachaa kan jirtan kana booda ija keessan hin argitu jedhee xumureeran isa dhageesse sana ija keetiin argita isa ijaan argite immoo harkaan qabatta ilaa fudhadhu sii dhufeera fudhadhu sii gadhiifameera jedhame isa nageedha nan argaa isan arge immoo nan qabadha waa dhageesseetta kakuu qabda in jiraatta jedhamteetta in ceeta jedhamteetta in fayyita jedhamteetta fagoo deemta jedhamteetta har'a harkaan qabadhu bai iyyi harka koo galeera tokko saduma balaliyaa dhufee eebbi tokko laala harka nama tokko galeera balaliyaa dhufee waan gaariin harka kee galeera ilaa gugee dhufee namarra bubbuufattuun arga kaafadha abidda dhufam nama baay'ee kakuu isaanii fiixaan ba'a riidaa yabala dalabaas darbadee sirra buuseera eebba kee darbadee sirra buuseera iyyinaaf ta'eera dhime galateeffadhu maal jedhe gaa yes baga isinii dhufe argu nan argee deeme ani dur waa'ee kee gurraan dhaga'eera amma garuu anatti mul'atteetta deeme amma garuu anatti mul'atteetta eewun argitee galuu barbaaddu dhageessee magaltamoo argitee fudhattee baata eewun harkaan qabatee galuu barbaadu ilaa namame ixaa buusuudhaan waa ungulaaluun arga beektu akkaataa ixaa buusan ixaa ila akkaataa itti ixaa buusan ila kan kamisee kan jimaatee kan qidaamee kan sanbatee amma gaa ixaa bu'uuf jedhu kan eenyu dursa tokko bu'eera kan nama tokko ariifatee bu'eera harka kee galfattee baata jireenyicha harka kee galfattee baata jireenyi tokko darbatamee harka kee gala jireenyi haaraan darbatamee harka kee gala iyyaati jireenyichi harka koo galeera jedha tokko dhugaa Waaqayyo nama tokko jireenya haaraatti dabarseera jireenyi haaraan tokko harka kee galeera fuudhi nan darbada dide ba riba ba shida gula fuudhi siifato
Raashara baraba. Hui. Amen. Harka koo galee bakka. Jedhi meetii harka koo galee raayidin. Jireenyichi harka koo galee raayidin. Eebbisuun harka koo galee raayidin. Siifa ta'u maqaa Yesuuseen. Hei. Galateeffadhu Waaqayyoo kee. Jireenyichi mul'ifameera. Jireenyichi maal ta'eera? Mul'ifameera jedhe. Dhokatee ture. Yeroo gooftaan Yesuus Kiristoos hafuura isaa laate golgaan mana qulqullummaa olii amma gadiitti iddoo lamatti hin darse. Wanti si golgeessi dhossee ture har'a hin darsaa mana keerraa. Hin darsaa jireenya keerraa. Nan darsaa sana waama si dhossee ture maggaarrajaa mana namaa keessa si kaa'e. Koshiinaa namaa keessa si kaa'e. Mana kiraayii keessa si kaa'e. Hiyyuma keessa si kaa'e. Akkati cabsitee hin darbine isa godhe. Maggaarrajaa rakkinaa sana har'a maqaa Yesuus Kiristoosiin iddoo lamatti nan darsaasa. Qophoofteettaa? Abaarsi hiyyumi mana keerraa inni si dhossee iddoo lamatti tarseera. Inni si dhossee ture tarseera. Baatee mul'atta siin jedha Waaqayyo. Harka mirgaa ol kaasi bayee mul'adhaan himee. Hojii dhabummaa keessaa nama ba'utu jira. Rakkina keessaa nama ba'u jira. Hiyyuma keessaa nama ba'u jira. Waan si dhosse keessaa namni baatu jirta. Jedhame anatu ba'a. Eenyutu dursee ba'a? Si chaappessee. Bayeera ni dubadume. Galateeffadhaa Waaqayyoon. Jireenyichi mul'ifameera. Jireenyichi mul'ifameera. Golgichi tarseera. Waan guddaa nama dhibu jireenyicha mul'ifame jiraachuudhaafi waan lama qofa beekuun nurra jira. Jireenya mul'ifame isa golgaan irraa tarse isa awwaalli irraa baname jiraachuudhaaf. Golgaa mana qulqullummaa bichaatti tarsee miti. Innaa dhaxxanii Maatiyos boqonnaa 27 lakkoofsa 52 meeqa qabaafadhaa. Awwaalli isin banameedha. Dhagaanis hin dadayyeedha. Kattaawwanis hin dadayyaanedha. Yeroo Yesuus hafuura isaa laatu wanti biyya lafaa kana keessatti gadi nama qabu waan gurguddaa sadiidha. Tokko maggaarrajaa rakkinaati si dhossa. Akka tifiratti hin mul'anne si godha. Akka maatiitti hin mul'anne si godha. Nama dhoksa nama golga. Inni lammaffaani biyya lafaa kana keessatti wanti si golgu awwaala sirra teessi gadi. Ba'uun dandeessu achi keessaa. Inni sadaffaan rakkina takka dhagaatti sirra ta'a. Gaafa gooftaan Yesuus Kiristoos fannoo irratti hafuura isaa laate waan gurguddaan kun sadan nurraa ka'an. Maaltu ta'e Maatiyos boqonnaa 27 lakkoofsa 51 kaasaa dubbisa. Ilaakkeedha. Kunoo golgaan mana qulqullummaa olii amma gadiitti iddoo lamatti tarseedha. Olii amma gadiitti akka nama tarsaasetti tokkoffaa irratti golgaatu tarseedha. Ittaansee laftiin socho'eedha. Socho'uu lafaarra kan ka'e kattaawwan hin dadayyaanedha. Hin dadayyaan diqqaa qohonu dhagaatu daakute lafa socho'ee mati. Amma gaafa inni hafuura isaa laatee socho'a lafaatteedha. Yaa abbaa hafuura koo sittan kenna jedhee gaafa inni hafuuruma isaa kennu golgaan mana qulqullummaa dur luboota bichaatu waggaatti al tokko ol seena. Kutaa sadii jira. Kutata sadiin ol seenamaa hunda isheerraa maggaarrajaa ishee tarsaase olalitu namni dura ollitu hin jiru mana qulqullummaa dura na ta'u namoonni ol hin seenan namni tokko seenuu hin danda'u. Keessumaa Israa'elaawwii miti taananati zariin kee immoo olii hin seentu. Israa'elaawwii ta'uu qabdaa. Maaliif maggaarrajaa jira ofirra deebita. Go back siin jedhu. Amma hundi noola seenuu dheeti yeroo hafuura isaa laatu maggaarrajichi iddoo lamatti maal ta'e hundi nu seenuu qaba. Eebba keessa jireenya keessa seenuu qaba dheeti yeroo hafuura isaa laatu tokko maggaarrajaan hin tarsee. Lammaffaa lafti sochootee dhagaan daakuu ta'e maaltu gadi si qabaa jira. Jireenyi dhagaa sitti ta'eera ta'a. Arra lafa socho'a maqaa Yesuus hin daakuu sirraa ta'a. Waa'ee nama tokkoof lafan sochoosadha Waaqayyo. Jedhame waa'ee kootii fedha. Lafa socho'aadha. Amantee dubbattee laftiin socho'aa inni si rakkise daakuu ta'a. Rakkinni kee hin caccabaa. Jedhame rakkinichi hin caccabaadha.
Amma gaa kattaawwan inni dayyaan inni lammaffaan lafa socho'ee kattaan dadayyee inni jalqabaa golgaa mana qulqullummaa tarsee inni sadaffaan noo lakkoofsa 52 irratti awwaalonni immoo banamanidha. Awwaala nama awwaalame beektu namni tokko tokko akkas jedha gaafa rakkinni itti baay'atu awwaala bal'annaan hin keessa socho'aara malee an jira seeteeti jedhu du'uun koo tureeraadha. Keessa munyuuqaa jira malee keessan socho'aa jira malee ergan du'ee tureeraniidha. Abdii kutannaa guddaadha. Awwaalotatu banamedha gaa yeroo hafuura isaa kennu awwaalonnis banamanii warri qulqulloonni durdu'an in kaafamanidha. Isaanis awwaala keessaa ba'anii maal keessaa ba'anii awwaala keessaa ba'anii waan si awwaale keessaa namoonni 24 baateetta jedhame waa mana awwaale keessaa idha ba'eera idha itti mime namas biraatti maaltu si awwaalee jira siin jedhin awwaalichi hin banamaa jedhin dhugaa waaqayyoo keessaa baataa jedhin awwaalamtee manaftu ati jedhin ani eenyu akka ta'e hin beeku nama tokkotti hafuura jireenyaa deebiseera naan jedha Waaqa. Hafuura jireenyaan si keessa kaa'edha Waaqayyo. Jireenyichi salphaatti mul'ate miti. Jireenya mul'ifameen sitti maarama akkaataa isteeppisa. Inni adatanii Iskeel boqonnaa 37 lakkoofsa 11 kaastanii dubbistanii lafeetu goge. Iskeel dachaa lafee gogaan guute keessa dhaqee dhaabbate dubbate. Lafee gogaan kuni lafee ekeraa miti. Jireenya saba Israa'el maal jedhaniiru isaan gogneerraa banneerraa lafee taaneerra jedha isaantu. Kanaaf Waaqayyo immoo lafee keessa dhaabadhu raajii dubbadhu jedhe. Lafeen sun nama akka ta'e beektu abdii kutannaadha. Jireenya saba Israa'eliidha ammaa jedhan isaantu banneerraa dhumneerraa gogneerraa lafee taaneerraa jedhan. Bakka abdiin qabnu nu si'achi jedhan. Waaqayyo immoo jedhe lafee kana keessa dhaqii dhaabadhu isaan toof hin jedhe maal godhare isaan too nuunoo lafeedha jedhe. Lafee kana gidduu dhaqii jedhe raajii dubbadhu jedhe Waaqayyo. Iskeeliin immoo hilaakee dhaga lakkoofsa 11 kaasee ergasii sanatti dubbatee yaa mucaa nama lafeen kun guutummaa mana Israa'eleen lafichi mana Israa'el akka Israa'eloota kunoo isaanidha lafeen keenya gogeera abdiin keenya citeera nuyis raawwannee banneerra jedhu dhuguma no abdii kutannaa guddaadha argitu jireenyatu mul'achuu dide jireenya dhokotaadha. Ani immoo waa'ee jireenya mul'ifameen isinitti maayira kunoo isaan lafeen keenya gogeera abdiin keenya citeera nuyis raawwannee banneerra hin jedhu. Kanaafis ati yaa mucaa namaa raajii dubbadhu Waaqayyo gooftaan yaa saba koo egaa warra nuun lafeedha abdiin keenya citeera gogneerra ekeraa taaneerra lafeen keenya bichaatu jira awwaala keessaa maal gatii qabna jedhan kanatti raajii dubbadhu jedhe Waaqayyo. Waaqayyo yaa saba koo kunoo ana awwaala keessan nan banaa. Ilaala saba lafee taaneerra gogneerra jedhuun maalan godhan ana awwaala keessan nan banaa isa keessaas sinan baasaa. Ganama kaname yaa nama abdii kutattee jirtu awwaala kee nan banadha Waaqayyo. Jireenya mul'ifame jiraachuun barbaadda awwaalli kee banameera jedhame inni na awwaalee tureedha narraa banameeraadha eewurraa banamu irraa banamee iyyu dubbadhu narraa banameera dhime tokko eeyyee maal jedhe gaa yaa saba koo kunoo ani awwaala keessan nan banaa isa keessaas isin nan baasaa biyya Israa'elittis isin nan galcha. Isin yaa saba koo ana awwaala keessan banee isa keessaa yommuun isin baasu ani Waaqayyo akkan ta'e hin beektu jedhe. Ilaa achi keessaan sin baasaa jedhe sinan baasaa. Lakkoofsa 14 baay'ee kan namatti tolu. Ani hafuura koo isin keessa nan ka'a isin jiraattu jedhe. Warra kamiin lafee jechuun axint lafeedhaa gogneerraa si'achi hin oromnu si'achi naman taanu si'achi gatii hin qabnu warra jedhanidha. Dhukkubii nu fixeera hiyyumii nu fixeera oduun diinaa nu fixeera mammaaksi diinaa nu fixeera mandara keessa jiraachuu dadhabneerra arraba ishee nutti xaragatti itti kaate gashee dhukkubsattuun kun nuun jedhu warra jedhanidha. Warra namni jibbe warra firri jibbe maal jedhe Waaqayyo immoo hafuura jireenyaan sin keessa kaa'edhe. Wayne maalan sin keessa kaa'a hafuura ila tokko jalqaba irratti maal awwaala keessa nan banaa jedhe. Maaltu si awwaalesin hiyyumi nama awwaalti dhukkubi nama awwaala biyya lafaa kana keessatti hojii dhabummaan nama awwaala amma hojiin qabdu taanaan akka nama awwaalameeti gwaaddanyaa yuun argattu maaliin shaayii buna bittaaf reessi bakka tanamni hojiin qabdu taanaan firriyyuu siin dawwalu itti kaate siin jedha miiskolii godina rakkisaa jira kun immoo utuuti garuu hojii qabaattee dawwaltee fi waan haa erguu fedhalaa jedha dafee sirraa kaasa ati hojiin qabdu taanaan dawwallaan garuu kun immoo na gubeeraa jedha
Namni hojii hin qabne awwaalamaadha. Namni of harkaa hin qabne awwaalamaadha. Awwaala gaafa jedhu gaalala rakkina, hiyyuma, hojii dhabummaadha, jecha mandaraati, jibba namaati. Isan sinirraa banaadhe Waaqayyo. Nama awwaalam oduun mandaraa nama awwaalti beektaa. Isa sirraa baneen achi keessaa si baasan. Jalqaba sirraan banaadhe. Isa boodoo keessaan si baasan. Sadaffaa irrattoo hafuura jireenyaan si keessa kaa'edha. Arfaffaa irrattoo hin jiraattu jedhe. Ani eenyu akka ta'e hin beeku. An kana booda hin jiraadhutu jettu baajetii dhufee akkaawuntii keerra gala hin jiraatta siin jedha Waaqa. Akkaawuntii feetee mi qabdu mee baafadhaa gadi. Dhugaa Waaqa dibee na kaasetti amma nama tokkoof meeseejii dhufu jira. Baasii gadi ATM'if akkaawuntii kan qabdan kan hin qabne immoo harka mirgaa kaasa. Harka mirgaa nana jecha karaan beekamneen baajetii awwaala keessaa si baasu siifa dhufu. Kaasi oluma kaasi nana jecha guyyaa irraatti borsanyoo borii ganama meeseejiin ulfinaa si qaqqabe maaksanyoo iftaanii galata fiddee dhufta siin jedha Waaqayyo. Galata addaa fiddee dhufta yee. Galata fiddee dhufta yee. Ol kaasi waan jedha warri amantanii ol kaastan galataa wal argina. Jedheeran warri amantanii ol kaastan guyyaa tokko booda galataan deebinee wal argina. Ati immoo akka jettee dubbattu galatan fidee dhufa jedhee dubbadhu. Tokko in amantaa awwaalicha sirraan baneedha Waaqayyo. Eebba tokkoon akkaawuntii keerra kaasiin jedha. Baajeta tokko siif ramada siin jedha. Baajeta addaan siif gadiisa siin jedha. Nama maneef chaappeeffameera. Nama maneef chaappeeffameera. Fuudhi ameen. Galateeffadhu siif ta'eera. Kanaafidha yeroo inni hafuura isaa laatee tokko awwaalota baname kattaa diqqaaqii ta'e golgaatti tarsee jireenyichi mul'ifame. Hoffee jireenyichi maal ta'e? Jireenya dhokataa namni jiraatu gadeedha. Hiyyumni nama dhoksiti, kan nama dhoksu immoo baay'eedha. Wanti nama dhoksu akkati fuula firaannanne, akkati fira keetti mul'anne, akkati jaguuttee hin jiraanne, akkati boquu kee ol hin qabanne kan godhu baay'eedha. Dhugaa Waaqayyooti. Baay'eedha. Kun jireenya dhokataadha. Kana booda garuu jedhe Waaqayyo warra rakkinaan goophoo ta'an oolan qabaa, oolan kaasaa, ija guutanii jiraatu naa jira. Eewun ija guuttee jiraachuu barbaaddu. Yoo firummaadhaaf ayyaana hoggaarra si waaman ija guuttee hoolaa bittee dhatta. Iyyuma kee nama hin baqattu siin jedha Waaqayyo. Rakkina kee fira kee hin baqattu kana booda. Rakkina kee jecha nama hin baqattu yee. Sababa hojii hin qabneef kan nama baqatu meeqa jira mas keessa? Akka waan jireenya hawaasummaa hin beekne, akka waan nama wajjin jiraachuu hin beekne, sababa of harkaa dhabeef kan nama baqatu meeqa jira? Inni nama hin jaallatu dhugaa. Amma yeroo hin ga'utti innis. Amma yeroo hin ga'utti nama wajjin beekeen jiraatu siin jedhu. Amma yeroo hin ga'utti satiyyumaaf jecha nama dhokattu nama hin jaallattu siin jedhu. Gaafa yeroo hin ga'u garuu siif yeroo hin ga'eera. Gaafa yeroo hin ga'u garuu hunduma gugguufaa mana kee dhufa. Nama mana tokkoof yeroo hin ga'eera. Yeroon sii ga'eera. Iyyi yeroon koo ga'eeraa hidhime. Yeroo yaadatamuu naaf ga'eeraa hidhin. Yeroon eebbifamuu naaf ga'eeraa hidhin. Nama tokkoof yeroon ga'eera eebba keetti darbi. Sayaadeetti darbi. Kakuu keetti darbi. Darbi. Galateeffadhu Waaqayyo si dabarseera. Jireenya mul'ifame jiraachuudhaaf waan lama qofaa gochuus irra jira. Bakka tokko inni jalqabaa jaalala Waaqayyo si qabu beeki. Jireenyichi salphaatti mul'anne. Jireenyichi mul'ifameera gaafa jedhu baqallaaluu aydeellam. Salphaatti miti. So jaala kanaafiyyuu jireenyi mul'ifame sun jiraachuudhaaf dursa jaalala Waaqayyo si qabu beeki. Jaalala Waaqayyo siif qabu. Yohaannis boqonnaa 3:16 irratti akkana jedha gaafa dubbatu. Waaqayyo akkasuma nama biyya lafaa jaallatutti tokkicha ilma isaa dabarsee kennee fedha. Hindiyu. Akkasuma nama jaallatutti wangeela Yohaannis boqonnaa 3:16 irratti. Akkasuma nama jaallatutti tokkicha ilma isaa dabarsee kennee fedha. Laalam. Biyya lafaaf. Kunis immoodha. Isatti kan amanu jireenya qabaatu malee abaduuf mitiidha. Ilaala. Jireenya qabaachuu jireenya isa kam isa mul'ifame. Jireenya mul'ifame qabaachuudhaaf jaalala Waaqayyo beeki. Jaalalli Waaqayyo sababa irratti nu hundaa'u.
utuu sababa irratti hundaate maal sababa maalii qabdammati kottu natti jaallatamuu keetiif abbaa keetu gatii kaffale eeshi kottu jaallatamuu keef ati baay'ee nama qulqulluudha hundinuu ulfinni waaqayyoo isaanitti so hundumatu cubbuudha cubbamaadha jechuudha anis atis qabi nama sabara anis atis jedhin lafatti yakkine qabnaa jedhin qulqulluuma ofiin godhin jedhin kanas si teessise jedhin jaalala waaqayyooti jedhin namni tokko tokko humnaaf jabina isaa waan dhufe yookiin immoo of eeggusaati hoyyaa miiccachuu miti beektaa qulqullummaan hoyyaa kee saamunaadhaan miiccachuu dandeessa yoo saamunaa dhabde daaraan miicuu dandeessa yoo daaraa dhabde laga dadhee andoodeen miicuu dandeessa cubbuu kee garuu maaliin miiccatamati come on jira jaalala waaqayyootu sirraa miica jaalaluma waaqayyootu fuula isaa si dhaaba ga'umsa qabdaa ammati hin qabdu ulaagaa guutuu hin dandeessaa hin dandeessu mee anoo ulaagaa guutee man dhufe kan jettan birriis qabaadhee warqees qabaadhee meetis qabaadhee firas qabaadhee jaallatamee guyyaama tokkollee daba dubbadhee hin beeku baqqaanii jirtaa lama akkasii fariisichaa saaduqoonni jiru laas keessa dhaggeeffadhu sitti himaa jaalala waaqayyootu jireenya mul'ifame sana si jiraachisa jireenya mul'ifame sana jiraachuudhaafiti jaalala waaqayyoo sii qabu beeki la dhugaa waaqaati in fayyita irraa wanta jedhu dhaggeeffadhu jireenyicha mul'ifame sana jiraachuuf tokkoof tokko jaalala waaqayyoo siif qabu beeki jaalalli waaqayyoo conditionally miti jaalalli waaqayyoo unconditional no haala irratti hunda'u it is not conditional love of God is unconditional ishee kana beeki jaalalli waaqayyoo anaaf siif qabu haala gararraadha mee zarii keessaa dhuftee yaadime mee lafanni si fuudhee laadime dhuguma ulaagaa guuttee baatee mati lafa sanaa dhuguma mee lafa kuftee sanaa ulaagaa guuttee kaate isa dhufee lafati kuftee harkasi qabee awwaara sirraa urgufee nama godhee si dhaabe nama taatees dhaabachuun kee jaalala waaqayyooti dhugaa gooftaati jaalala waaqayyooti kun akkasumaanidha jaalalli waaqayyoo immoo amma jaalalli namaa ulaagaa irratti ol jaallatu qaba abbaa mana fada manaan ulaagaa ittiin ol fuudhan qabu gaafa ulaagaan sun cabuu ol dhiisu akkasiin inni kaan konkona isheen jaalladheedha inni kaan hojjaa isheen jaalladheedha inni kaan immoo deemsa isheen jaalladheedha gaafa deemsi miilli cabee miilli harkaa deemsa harkaa badu dhiisee sokkaa waaqayyo garuu sanaafas sawwaara kee taa'us akkasumaan jaallata nambade amba kuma kan waaqayyo ta'e baguma kasaa ta'e amma inni kaan inni birrii ilaalee dhaqee gaafa achi dhumee shiroo bituun dadhabamuun sokka bakka maan takka ilaalee mana kee ilaalee akkaawuntii ilaalee yeroo isheen mana hin jirre dhaqee shaantaa manee zeeroo ba zeeroo dhanaanaan dhugaadha waaqayyo garuu yoo ati furrii baafattees yoo ati dafqitees akkasumaan na jaallate maal jala amma mee ulaagaa maalii guutamma abdiin kun maalin guutamman ulaagaa kana guutin jenne wabii fidis anaan hin jenne irra na teessiseen kumaatama keessaan maalii jaalallisaa maalii jaalallisaa maalii ulaagaa kana guutin jenne wabii fidii sanaan hin jenne irra na teessisee marcuma jaalallisaa naaf adduma ulaagaa kana guutin jenne wabii fidii sanaan hin jenne irra na teessisee marcuma jaalallisaa naaf adduma tama keessaan rabu eejisa maalii jaalallisaa maalii jaalallisaa maalii tama keessaan rabu eejisa maalii jaalallisaa maalii jaalallisaa maalii hidhata koo michuu lafoonaa maamila koo karaa dheeraa guyyaa tokkoof na buufteen beektu
jaalalli kee na dhibeera dadhabee yeroo nyaara guru ofit qabdee na sosobda muduqee yeroon teellaattafu dhaabattee na hedda maal kositti tolee sagoo jaallattee na duukaa dadhabdee nama kan na goote maal kositti tolee sagoo jaallattee na duukaa dadhabdee nama kan na goote safuu jaalala isaan na dhiibe 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 hidhata koo michuu lafoonaa maamila koo karaa dheeraa guyyaa tokkoof na buufteen beektu jaalalli kee na dhibeera dadhabee yeroo nyaara guru ofit qabdee na sosobda muduqee yeroon teellaattafu maal kositti tolee sagoo jaallattee na duukaa dadhabdee nama kan na goote safuu jaalala isaan na dhiibe 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 በጣም የሚገርመኝ ኡላጋ ጉት ኡቱን ሲን ጀዴ ኡቱን ወረቃ eenyumማ ሲጋፈቴ ኤሳፍ ደመት ሸገሮ ሲላኔ ኤሳፍ ዳ ኡቱን ወረቃ eenyumማ ፊዴ አባንኬ ወነ ቃሉ ኬሳ ቱሬ ቃሉ ሲገና ወረቃ eenyumማ ገንዲ ኬ ቃሉ ኬ ቱሬ አቶ መነ ፈርሶ መነ ጫቲ ቱርቴ ወራረቀ ጉርጉሩ ሲገና መመጥ ወረቃ eenyumማ ኤሳፍ ዳ ኮቱነትም አመገሩ ኡላጋ ጉት ሲን እንጀን ወቢቢ ሲን እንጀን ኤሳ ዱፍተ ሲን እንጀን ወረቃ eenyummaa sin gaafan akkasumaan maalo ulfaadhu kabbaako ani waan sin jedhu ko akkasumaan jaallatamteettati iyyidu badime akkasumaan jaallatameera idin tokko birilaadee jaallatameera ila tokko mokka jedha sababan sooressateef jaallatameera mee akkasumaan kan jaallatamtan arraga jireenya mul'ifamee jiraachuu jalqabdu namoonni tokko tokko kiristinnaa sin hin galleem caakkaa wayin erga sammuu namaa keessatti jaalala waaqayyoon beeknu beektu yeroo jaalala waaqayyoo beektu jireenya mul'ifame sana jiraatta isa awwaalli irraa baname isa kattaan irraa dadayyee isa golgaan irraa tarsee isa nagaa qabu isa jiraatta jaalala waaqayyoo siif qabuun beektu taanaan garuu ati caakkaa keetu las keessa sinaanna nagaan kee guutuun ta'u hin tuffattu biyya lafaa dandeesseeti jaalala waaqayyoo siif qabuun beektu taanaanati biyya lafaan tuffattu dandeesse siif argachuu waan guddaadha dhabuun immoo baqaadhuma isaa badiisa jaalala waaqayyoo siif qabuun beektu taanaan jaalala waaqayyoo siif qabu beekta taanaan garuu wanti nannarra si yaa'u hin jiru taargetiin kee jireenya bichaa dhugaa waaqayyooti kanaafidha namoonni baay'ee kiristaana ta'anii kan isaan jireenya mul'ifame jiraachuu dadhaban jaalala waaqayyoo isaaniif qabuun beekan ulaagaa maleedha jaalalli waaqayyoo simaan ulaagaan barbaachisu caammaa diddama nama qabu jaallatamu otoo jedhanii eessaaf hidha kaalsii diddama yoo qabdati caammaa diddamamni amma garuu akkasumaan indihu hubachuuf arguu hin dandeenye isin kanaafidha Yohaannis maal jedhe Yohaannis isa duraa ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 16 irratti maal jedhe gaa nuyis jaalala waaqayyoo nuuf qabu hubannee irraa jedhen bakka hin hubannee utuutiin hubatiin si hin galu jaalala waaqayyoo siif qabu hin hubattu taanaan jireenya mul'ifame hin jiraattu bakka maal jedhe gaa immoo nuyis jaalala waaqayyoo nuuf qabu hubannee irraa amannee irras waaqayyoo jaalala jedhe agi dubbisila Yohaannis ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 16 irra dhaqee dubbisi hubannee irraa jedhe ati immoo hubachuu dadhabdee rakkachaa jirta yoona maal jedhe lakkoofsa 16 irratti nuyis jaalala waaqayyoo nuuf qabu hubannee irraa amannee irras waaqayyoo jaalala kanan beektu taanaan cannaqamaaf ta biyya kee biyya lafaa keessatti waaqayyoo maalidha hin hubanneessitu jaalala waaqayyoo bakka
Tokko jaalala waaqayyo beekuudhaan siniin jedhe jireenya mul'ifame jiraachuudhaaf. Yoo jaalala waaqayyo siif qabu nu banne namanne ta'eeti. Dhugaan sitti maa waaqayyo jaalala ta'uu isaan beektu yoo ta'e cannaqamaaf ta'a maal siif. Jaalala waaqayyo siif qabu beeki. Isa booda jireenya mul'ifame jiraatta. I'm child of God jettaa deemta. Ani sodaan qabu jechaa jiraatta jaalala waaqayyo siif qabu beeknaan. Ati dandeessee jaalala waaqayyo siif qabu sababa hin beekneef. Akka meeshaa kisheenirraa qabdee negoo abiddatti of gadhiisan of hin gadhiistati. Utuu jaalala waaqayyo siif qabu beekteeti. Ta'e of gadhiista sumatti. Isumatti of gadhiista. Argita? Argita? Jaalala waaqayyo siif qabu beektennaan irratti of gadhiista bakka. Yeroo sana jireenyi mul'ifameen mul'ata. Kanaafidha Phaawulos Xiimotewoosin maal jedhe? Itti guddachaa deemuu kee akka arganitti itti of gadhiisii hojjedhu deemi. Itti of gadhiisii. Yeroo of qabdu hin qabama eebbike. Yeroo jaalala waaqayyo hubattee itti of gadhiistu garuu dhugaan sitti maa nagaa kee guutuu ta'a. Fayyina kee guutuu ta'a. Jaalala keessa nagaa jira la beekta. Love. So jaalala waaqayyo isiniif qabu hubadhaame. Mee beekaame. Amma tokkicha ilma isaa akkasumaan sin jaallachuuti. Maaliif jireenya mul'ifame jiraachuu dadhabee ne of kasasi. Jaalala waaqayyo siif qabu hin beektu. Hin beektu. Sababa jaalala waaqayyo siif qabu hin beekneef nagaan qabdati. Nagaan qabdu. Waan xiqqootti sammuun kee qabama hin jeeqamta hin amma camta maartaa. Ya maartaa. Maartaa mataatan kan barbaachisu waa tokkicha jedhe gooftaan. Mee filannoo keessan waa tokkicha godhadhaa. Biyya lafaa keessa amma jirtanitti filannoo keessan gooftaa bichaa godhadhaame. Inni kaan waan tokko isinitti hin fakkaatu. Filannoo keessa waan baay'ee godhatanitti taananii nama camtu bakka. Isa kanas jaalala waaqayyo si beeku qabii beekiti bakka irratti of gadhiisi. Namoonni amantanii jaalala waaqayyootti of hin gatattanii mee harka keessan kaasaa. Kana booda waan guddaa yaa'ee isinii dhufa. Jedhame ani kana booda dhaame jaalala waaqayyo naaf qabu hubadheera amaneeras jedha. Irratti of gattaare simbaadda siin jedha waaqayyo. Harka koo irrattan si baadda siin jedha. Akka gartuu ija koottan si kunuunfadda siin jedha. Ameen. Nama jaalala waaqayyoon ce'ee nama ta'utu jira as keessa. Jedhame jaalalli waaqayyoo jedha. Bineensatti dabarsee nama laatu jedha. Amantee dubbatte jaalala waaqayyoon nama taate dhaabbatta. Haleluuyaa. Inni lammaffaan inni ani itti isinii kadhadhu jireenya mul'ifame jiraachuudhaaf yaada yookis karoora waaqayyo plan of God beekaa ila ishee kana lamaan beennaani dhugaan sinitti ma na fayyadeera dubbiin kun lamaan itti fayyadamaa ilaala. Plan of God yaada waaqayyo sii qabu beeki ila tokko jaalala inni sii qabu beeki lammaffaa irratti yaada inni sii qabu karoora plan inni sii qabu bichaa beeki yaada inni sii qabu beeki kana beektennaani dhugaa waaqa dibeena kaaseeti hangafa taate mul'atta. Amma rakkinni keenya jaalala waaqayyoo nuu qabu hin beennu akka kan namaatti ilaallaa yaada waaqayyoo nuuf qabuus hin beennu. Si'a tokkotti saba Israa'eltu Ermiyaas boqonnaa 29 lakkoofsa tokko kaastanii dhattanii innaa dubbistan waggaa 70 Baabiloonittan sin geessaa innaan maal waggaa 70 baay'eedha maqaa ta'ee fi ijoolleen horruu jedhan maasii hin qonnu jedhan midhaan hin facaasnu jedhan mana sin ijaarrannu niitiin fuunu hin fuusisnu hin horruun baay'annu jedhan dhugaa waaqayyo akkasuma jedhan akka dubbisa. Innaan waaqayyo mokkeedhe gara isaanii dhaqeeti Ermiyaas 29 tokko kaaseetti dubbachaa dhufee afur irratti akka jedhetti dubbate. Isinii jedhe lafa qotaa jedhe ija achirraa argattan nyaadhaa jedhe niitii fuudhaa jedhe ijoollee keessanis fuusisaa jedhe sanyiin keessan baay'atu malee hin xiqqaatin jedhe horaa baay'adhaa malee hin dhiisinaa jedhe itti memammoo mana ijaarradhaa jedhe baarandaa rafinaa jedhe mana kiraayii hin barbaadinaa jedhe mana ijaarradhaa keessa taa jedhe itti maa dhufeeti lakkoofsa 11 akka jedhe yaadan isiniif yaade anuma duwwaatu beekaa. Wantan Baabiloonitti sin geesseefnatu beekaa. Gaafa rakkinni isinitti dhufu sinem waaqayyo yaada gaarii naan qabu seetanii hojii dhiistu mul'ata keessan dhiistu gidduutti abboorti gootu. Yaada waaqayyo isiniif qabuun beektan taanaan dandeessanii chaalenjii keessa teessanii hojiin hojjettan. Namoonni baay'een gaafa chaalenjiin itti dhufu kanaafiti mul'ata isaanii gadhiisanii sokkan. Karoora waaqayyo isaaniif qabuun beekan. Sabni Israa'el
waggaa 70 Baabiloonii teessu jecha jedhu dhagaanima abdii kutannaa keessa galanii meeqa Ermiyaas 29 lakkoofsa 4 keessumaa dubbisa abdii kutannaa keessa galaniiti sabni Israa'el waggaa 70 Baabiloonitti geeffamtu achi turtu waggaa 70 Waaqayyo kan inni Baabiloonitti geessu barbaade tokko jireenya barsiisuu barbaade jireenya beekan turan annaniif dammamatti dhaqanii galaniiti waaqa tolfamaa waaqessutti kaan jireenya wallaalan saba Israa'eltu jireenya wallaale eebba waaqayyo isaaniif keessa kaayetti jiraachuu wallaalan qo'a baqqaa mana barumsaan sin geessaa jedhe mana barumsaa kana immoo waggaa 70 barattu jedhe waggaa 70 booda giraajuweet gootanii baatu jedhe isa booda dhuftanii miindaa nyaattu jennaani galuuf didee isaan immoo wayyoo jedhan wayyoo waggaa 70 hooganaadha nuun amma sanatti hin duuna ijoolleen keenya hin dulloomti ijoolleen ijoollee keenyaa bichaa baay'oo ba'e maajii horree garba namaa goona ijoollee keenyaadhaan hin fuunu jedhan walii galanii hin fuusisnu jedhan hin heerumsiisnu jedhan maasii hin qonnu jedhan qaffaayitaan mandara keessa deemanii mataaf waa jira buddeen jira daabboon jira kadhaan bara sana dhufe nama kadhachuun saantima kadhachuun achiin dhufe hojii dhiisanii qaffaayi ta'uun Baabiloon keessatti saba Israa'eltu jalqabe Waaqayyo maal jedhe lakkoofsa 29 boqonnaa 29 lakkoofsa 4 irratti innis Waaqayyo gooftaan maccaa ilaagaa warra kamitti dubbata warra lakkoofsa 3 irraa naa kaastanii dubbistan caaffatichi harka Elsaa'a ilma Shaafaa fi harka Gemaariyaa ilma Hiqiyaa warra Zidiqiyaa mootiin Yihuudaa gara Nebukadnezar mootii Baabiloonitti ergetti nan kenne ergaan kun caaffaticha kanatti fufee jiruudhaan Baabiloonitti ergame egaa caaffati maal jedha innis Waaqayyo gooftaan maccaa Waaqayyo inni kan Israa'el warra Yerusaalemii booji'amanii gara Baabiloonitti geeffaman hundumaan harka boojuu mana barumsaa warra jiraniin waggaa 70 maastersii hojjechuu warra dhaqaniif maal jedhegaa warra Yerusaalemii booji'amanii gara Baabiloonitti geeffaman hundumaaf mana jaarradaatti keessa ta'a baarandaan rafiinaadhaaf mana ni ijaarru jedhan maal goona ijaarree jedhan biyya ormaatti mana ijaarree maal goona jedhan mana jaarradaatti keessa ta'a jedhe Waaqayyo immoo gorsa laachuuf xiqqeeqa mana jaarradaatti keessa ta'a lafa godhadhaati qotaati wanta sarraa argattan nyaadhaa niitii fuudhaati ijoollee horaa ilmaan keessan fuusisaa intaloota keessanis heerumsiisaa isaanis ijoollee haa horan lakkoofsi keessan baay'atu malee hin xinnaatin mandara ani akkasin itti booji'amtaniitti geeffamtan godhe kanaaf nagaa barbaadaa hiriira nagaa ba'utti kaan isaan dhaqanii achitti yoo jenne nu arii godhanii yoo dhagaa guurree galaanuun jedhu jedhanii inni moo maayidhe mandarattiidhaaf nagaa barbaadaa Waaqayyooniifis kadhadhaa fi isheen nagaa yoo argatte isinis nagaa argattu jedhee dubbate jechaa dhufe lakkoofsa 11 irratti maal jedha yaadan isiniif yaade anuma duwwaatu beeka innis yaada nagaa fi yaada wanta gaarii fuula duratti isiniif gochuuti raawwachuuti malee yaada isin balleessuu miti yaada Waaqayyoo gaafa beektu yaada Waaqayyoo sii qabu gaafa beektu rakkinni mana barumsaa akka ta'e barta siingal yaada Waaqayyoo siif qabu gaafa bartu jibbamni irraa ariyatamni irraa mana barumsaati keessatti barachaa jirtu akka ta'e barta gaafachi keessaa xumurtee baatu hundumaan barbaadamta yeroo baay'ee jireenya mul'ifame kan nuti jiraachuu dadhabnu yaada Waaqayyo nuuf qabu plan of God hin beeknu yaada Waaqayyo nuuf qabu siif qabu hin beektati yooma waan xiqqoon sitti dhufe wayi ani rakkinaaf hin uumame hanoo rakkinumaaf hin uumametta lakki rakkinicha mootii akkati darbitu akkas barbaade Waaqayyo ati moo rakkinuma challenge marguun barbaadu etta challenge abiddan qabdu taanaan akkamitti akka abiddi nama gubuu beektamati abidda si barsiisuu barbaadeeti Waaqayyo namni sin cidhiinu taanaan waa'ee namaa eessatti bartammati nama Waaqayyo ol qixxeessitee mataata teessaam sila amma garuu nan argeem hamma namaa etti akkati faarfattutti yaadan siif yaade anuma duwwaatu beeka innis yaada waan gaarii sii gochuuti malee yaada si balleessuu miti obsi qonxoxxaa obsi ciniinnaa siin jedha barii amma namaa siin jedha ati garuu amma namaa baruurraa gongomaa sokkita kanaaf jireenya mul'ifamee jiraachuu dadhabde jireenya mul'ifamee jiraachuudhaaf yeroo miidhamtutti gammadi hin aarse yeroo namni sin jibbu gammadaa jireenya mul'ifamee jiraachuudhaaf yaada Waaqayyo siniif qabu beeka yeroo dukkanaa dhufu ifni akka jiru beeka yaada Waaqayyo sii qabu hin beektu taananati ammuma gungumtaa ammuma dubbii kaastaa ammuma tarkaanfii fudhatta ammuma waan hundumaa xumurtaa hinnuma gaa karoorri Waaqayyo achumatti ati achitti duute kakuun kee dhufe kakuun dhufee si dhabaa ati sokkiteetta jireenya mul'ifame sana utuu hin jiraatiin darbita adara
Wantan cimsee isinitti himu jireenyichi mul'ifameera. Inni harka qaalluu keessa ture ba'eera. Inni harka digimtii keessa ture ba'ee mul'ateera. Ba'eera jireenyichi. Mul'iseera Waaqayyo jireenyichi. Akka nuun jiraannuuf jaalala Waaqayyo isinii qabu beekaa. Yaada Waaqayyo isiniif qabus beekaa. Yaada Waaqayyo isinii qabus beekaa. Chaalenjii mo'adhaa. Yeroo dhiibbaan isinirra ga'u dhiibbaa uumaa jiraadhaa. Dhiibamtanii hin kufinaa. Yaada Waaqayyo isiniif qabu jaalalanni isinii qabu gaafa hubattan dhugaan isinitti himaa jireenya mul'ifame jiraattu. Jireenya mul'ifame jechuun akkamiiti? Jireenya nagaa qabu, jireenya bara baraa, jireenya gammachuu qabu. Kanattuun cabsiteen saame tokko jiraachuu jalqabdu. Amma nagaa koo eenyu cabsee sarbuu hin danda'u naan. Keessa koon nagaadha. Keessa koon nagaadha. Mi harka keessan bal'ifadhaa mee si'a sadii. Yesuus jedhame. Jala guddisaati. Afura guddaa baafadhaa. Yesuus jedha. Jala ammayyuu dabalaati. Jala ammayyuu dabalaati. Nagaan kun sirratti hafee jiraatu.